rakkinni ati har'a keessa jirtu kun karaalee arfan kana keessaati maddi isaa karaa tokko sitti dhufe ta'a. Dhukkuba haa ta'u, hiyyummaa haa ta'u, lola haa ta'u, qorumsa tarra keessa jirtuuf ittiin dhiphachaa jirtu kun arfan kana keessaati karaa tokko sitti dhufe ta'uu danda'a. Inni jalqabaa rakkina kan namatti fidu seexana yookiin afura hamaati. Isa seexanni yookiin afurri hamaa sitti fidu kanaaf fallisaa, furmaanni isaa Waaqayyo jala jiraachuudha, Waaqayyoon amanachuudha, harka Waaqayyo jala of galchuudha, ittiin mormuudha, si dhiisee sokkaa injifattee mo'attee diina kee irratti aboo argatteeti Waaqayyo wajjin nagaatti jiraatta. Inni lammaffaa rakkinni karaa namaa sitti dhufuu danda'a. Namatu rakkina sitti fida. Rakkina karaa namaa sitti dhufuuf fallisaa namarraa of eeggachuudha, namarraa fagaachuudha, nama sii ta'u wajjin filattee jiraachuudha. Inni sadeeffaan rakkinni kan Waaqayyo si ilaaluudhaaf, si madaaluudhaaf sitti fidu hin jira. Ulfina caalu argachuudhaaf, hamaadhaaf otoo hin taane Waaqayyo. Fakkeenyaaf Haannaa kakuu moofaa keessatti macaafa qulqulluu keenya keessaati utuma isheen dhala argachuu dandeessu gadameessa Haannaa kan cufee ture Waaqayyodha. Yeroon isaa yeroo ga'u garuu banee yaadatee maseena kan turte, jecha baay'ee kan baachaa turte, rakkina baay'ee keessa kan dabarte, imimmaan buusaa kan turte, qoramaa kan turte, yeroo isaatti garuu gadameessa Haannaa banee Saamu'eeliin ilma dhala eebbaa laatee fi dhala seenaa qabu laatee fi ulfina caaluttiin argate Waaqayyo. Kan Waaqayyoo Waaqayyoof dhiista. Inni arfaffaan rakkinni ofuma keetiin ati ofitti fiddu jira. Isa arfaffaan rakkina abbaadhuma isaatu ofitti fida. Rakkina ofii keen ofitti fiddu immoo simatu keessaa of baasa. Ogummaadhaan jiraattaa, hubannaadhaan jiraattaa, Waaqayyoon kadhattaa, waan hundumaa keessatti ilaallataa deddeebita. Haleeltee ilaallataa jiraatta. Kanaaf maddi rakkina keetii arfan kana keessaa kan kee tarii isa kamita? Waan ati amma ittiin rakkachaa jirtu, waan ati amma ittiin dhiphachaa jirtu, waan ati amma ittiin boo'aa gaddaa jirtu kun namni rakkina dhabe, namni qorumsa dhabe hin jiru. Kan kee maddi isaa isa kamita? Mee adda baafadhu. Mee irratti dammaqi. Waaqayyo si haa eebbisu.